waan feetu nyaatu kan dandeenyetti daangeffamaadhaati uumama kee keessatti laalamma sammuu malee fudhadhu jeemi akkana barbeeki way qotu jira sammuu malee fudhadhu jenne san taatu dirqama si daangessee maal naa dhabde jeenu hoyya maal qaju waan feete nyaatu hin dandeessu lafa tanarratti garii nyaattee garii dhiiftaa tolaa dirqii akkana akka waan feetu nyaatu hin dandeenyetti wahayyu nyaatuun akkasii hin danda'amnetti wahayyu dubbatuun si hin danda'amu shari'aadha khalaas akka wahayyu nyaatuun si hin taanetti namaa waan feete jettee namni si wajjin jiraatu namni si jibbe aboo halkanii dheerate seetee ka halkan akkas taatu takkasii heey aboo ka dubbii hidhaaniitu yaa haasida aboo namaa waa makriihiitu kan akkas goonees san akkas gootaami wallaahi ni garta duuba maal kaju hay halkan kun hin bari'u jetteeti ati gaafa halkan bari'e irra guddaa umrii teetii jiruun tee dhukkubsattu summi nyaattee waan taateef jiruu teetii taphattee umrii tee mana keessa mashakkaa garte jaartii wajji mashakkaa garte jaarsi mashakkaa harke sababni isaa dawaa haraam nyaatan maal kaju halaalii fi haraam kana dhukkubaa fi dawaadhaan siinjee wanni lafarraa maye fedhinnaan dalaydii asitti akka asitti hin dalayneetti asitti hin dalayneen siinjee akka jiruu ta'e qaamni yoo si dhukkubsate jiruu ta'e balleessitetti haraam dalayde taanaan jiruu ta'e dhukkubsachiifteen siinjee halkan kanaatiin bariine jii akka harkite ta'i nadaamaa umrii nadaama tal'abat sitta hutee isii jiru xabatte ganaa irra deebitee waan si ta'uu gartatu aboo isiniif gala nani dhageessanii qololaan irraa baasamoo ni dhageessan haaya rabbi isinii haa guutu akkanaa'ee hay amma hin dhaqqabnu waanuti shari'aa jaanii maarree jaanii kottu kunoo waa takka akkasiiseenti dubbiini kunoo tolaa dirqiidha maal gootatu bar shari'aa jechuun kun beekumsa rabbiiti shari'aa jechuun kun bar ilmii rabbiiti bar beekumsa rabbiiti jala qottee warraa gartaami mata nama naanneessa malee hin baduu jee Ibnul Qayyim rahimahullah dhugaa ta'uu isaatii fi dubbii isaa gizee jala laate rakkoon itti dhaqqabsiisaadhaami inumaa'uu isumaa'uu dhaqqabee arkee jechuurra dhugaa dheettee yoo irraa dhaabbatte qofa nagaa taata jee hiriyaateetiif naam wallaahi siin jesa akka deema beekumsa rabbiiti waan hin jedhe geeysanii ilaalcha sammuutiin halaalii fi haraam irra wal taane diin rabbi dalaguun tolaa dirqiidha kaayoo uumamaatiin isinii taate dhiibbaadha moo isiniif galte akka waan agarte nyaatuun lafa kanarra dhukkubaa dawaa qabutti halaalii haraam jira dhukkubaa dawaa ruuhiiti jira shari'aadha wahyayniidha maqaan isaa al-ibaadatu lallal ghadaa'ul arwaax akkana gootee xasiin baaftee namni dilii dalage nama summii nyaate gootee kottu toobat deebita gaamma toobaadhaan nama haaqima dhaqe dawa liqimse gootee namticha ibaadaa dalagu nyaata madaalaa nyaadhu jetteeni bar haaqima kana fakkeessuu keeti beekan namticha ibaadaa dalagi jettuun nyaata madaalaa nyaadhu jette nyaata qaama kee magarsu ibaadaa dalagi gaafas fayyita gaafas du'aayii sirraa qeebala rabbi akkanaa'ee as keessa akkasitti haa walitti qabaa dubbiidha isinit dheeratte waan ta'eef sadii qaamarra sadii kanarra sadii kun hundisaa diin kana bareedina isaa dubbataniiti asaabtichi tokko kiyye nabi muhammad waan nu barsiisu keessa bareedina diin islaamaati haasuun eegareefu way numa dhuga ooy waan juufi akkas ta'e qabadhu maal kajuu diin kana nu barsiise hanga shintibeeti akka itti seennu nu barsiisu jee sanii achi wanni haftani jirti haaya salmaan jeniin maqaasa asaabtichi kan nabi muhammad irraa khaan abi dharrin ilgifaari akki jee ergamaan keenya nabi muhammad waayyuu nu qaraasise jee hanga hallattii samiirra deemu kanarraa waa nu himutti kana rabbiin akka uume waan akkanaati qorata hanga hallattii samiirra deemtu yoo arke waan raa nu himutti beekumsi tokkorraa nafne jechuu hiikaan isaa hayyee akkiyyee rabbiin yoo inni kun dhuguman rabbi biraa ta'uu baate qoradhaadhaa dogongora isaa nu himaa jeebar hal min mubaariz
dhiirti jirti dirratti khadiiraa kanas ba'u mee amantii tanaaf mee ni qabdanii jee bar alhamdulillah alhamdulillah yoo isa kashakkitan taatan qoradhaa dogongora isaanuu himaa jee lawajaduu fi ikhtilaafan kasiiraa hunoo rabbii waan gartan kana uume wanni biroo ta'e isin gabbartanoo waan isin uumte as baasaa jee nuti laallaa tagartan isinitti himne mee waan biroo irraa waan himtan as baasaa jee yoo rabbiin sii ta'uu baatte kaisarra jabaadhaa eenyu kasii ta'u kanadhaa dheessitu fittee gana waan rabbiin uume sitti hime waan biroo maal fa'aaruuni maadaa khalaqa alladhiina min duuni bal adh-dhaalimuuna fi dhalaalin mubiin ka quraana buuse alhamdulillah 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 kana ummanni gariin ikkije irrina amantii islaamaa keessa garree jirraa jee irrina tokko garee mirga dubartootaa dhiibuudha garree yamboo haya qoot isa dhiibu kana laal akki jettuunii je na dhaggeeffadhaa jiin xiqqaa guddaan taa'u qaamni mootummaatis bakka tana haa dhaggeeffatu laal maal qajuu namu haa dhaga'u namni kun guutu yoo bakka wal qixxaate maal bulchitan jiin mee nagaafadhaa namu yoo bakka wal qixxaate tanaaf biyya isin shoora argeessite aniis nama aniin bulchaa na dhagayyiin laal yoo namuu bakka wal qixxaate tokko itti aana hundura ta'a yoo kana ta'uu baate aboo yemmisa maanyisa waallee way badaanarra maal jettan aboon dubbattanii aboon jirtanii aboon araaraa isinii keeyaa araaraa isinii keeyaa guyyaa soomanaatuun man jirtanii obboleessa moo ni dhageessanii haya takkitti tana malee fite anis tana malee fite laallaan kanarratti akkiin isinin jee na dhagaaga amantiin islaamaa dubartoota mirga miidhee jan yoo hundi bakka wal qixxaate eenyu bulchitanii jiin kun dura ta'a kun itti aanaa waliif ajajamna sa isiniif ajajamna gidee jan dubbiin tamtu isinii gale bo akkana bar isaanumarraa deebii hidhaa beeki dubbiin tun wal haa qixxaatu jechuun kun ilaalcha kufa hoogganuun ta'u namni akkasii dogongoree jira yoo hundi bakka wal qixxaate shoorarkaa biyya balleessite tana jiin farra mootummaati tanaaf na dhaggeeffadhaa qaama mootummaatiin jee agartee na dhageessanii hundi bakka wal qixxaanna yoo jee eenyu bulchitanii isiniin jee jiin hooggantoota geggeessitoota aanaa doobbaatiin gaafii tana naa deebiftan taanaan galatoomaa jintu rabbi sinaa milkeessa rabbi sinaa milkeessa rabbi sinaa milkeessa ahaa maaltu nuu gale jechi akkas juusun dhiibbaadha malee ilaalcha qorannoo sammuutiin dhufee miti kufi bayi jala wallaala malee beekomsaa miti laal quba kiyya kana na laale quba kana amma walqixa amma duuba akka karooratti hundi walqixa hoo'ette kana fiddee kanaan qixxeessitee waan xixiqqoo lilmeefamee akkamittiin fuudhaati akkatti salaa tolchuu haate sanii aboon hin dubbattanii koy meemman tana lilmee lafaa hamiiniin fuudhaan jee hundinuu uleeniin deema hoggaasi harkummaan kun akkas ta'uu deema maaliiniin si fuudhaan jee abbaa guddaan kun nibii lamee makkatti waan namni dandeenye dandaalaa waan jarri dheeraan kun hin dandeenye kophaasatti kunichi as darbaa kun asitti jira walaan hay amma duuba qomaatee gootaniiti takka agartanii isin qomaatuma hau rabbi isin irraa qabu duuba akkatti haadhii bu'eettamoo harka kiyya kana mashawwara godhuu barbaadde hin ta'u akkatti wal qixxaatu badde dalagaan dubartoota rabbiin tolchee uume akkanarratti hin tollee babbareeddu uume jenne nuti islaamni hey awaaj duydi dachi haa dhaga'u babbareedduudha nu uume jeetiin jira hin taane yoo jettanii itti dabraa koottaa tatana fakkaattu tolchaatu tarrakkummaan haisara alaa yaalamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir jee wallahi sin jee aboo inni uume meeshaa abbummaan hin beeku kabiru alagaan hin dubbatinaa jee warri meeshaan teenya waay odoo abbaa qabdu akkanaa miyettee galla wa utaaluu kana qoreen balaa si haa jirtu bakkatti
آمين جي خانا ديبيه أكنا قوتو هركو قوالين كتا نيمي بريدين نساقنو مغا دورتا في تيانا دا بريدين نقنو مغا بلجن زمانو غيزاتي في بلجن زميالاتي تو كمامي خلاص تاتي إيه dalan hati tenya obboleetiin tenya intalti tenya bulchin samana keeysat abban dira abban kiyya obboleeysi kiyya ilmi keenya bulchinsa alaati bulchinsa biyya keeysa bulchinsa biyya alaati durataa fi itti hin ta'u yoo jettan qaama hooggansa mootummaa diidanii jirtanii leenjiin qabdanjiin akka jettan dubbii wal balleessite mana wadaa rabbi haa qabu akkanaani dhiibbaa shari'aa taateen irraa fuudha hayyeega amma eenyu dhibee haasoonni kunarra amma isin dhibeetana booda mirga dubartii ni dhibee kitaabni rabbi ni tolchemoo ni balleeyse harka kee kana ni tolchemoo ni balleeyse durataa fi itti aanaan hooggansa biyyaa tolchumoo gadi aboo qaamni walii gadi walii beekee waliin hoogganamuun tolchemoo gadi deebisa akkanaa kennitan duuba amantii islaamaati kuno amantii keessatti hadhalootaati irra dhalatta mee duyda jechi qorat nama dhalate kana akka dhalate yoo jiraate maaliif beekame nama hundannaa himi maaliif beektan yoo chumaan namni kun akkuma dhalatetti yoo chumaan lallaan dhalate waa takka yootti dalaguu waattee chin dhiifte muslima amantii eenyu qaba waa isliminnaan tun dhaloota jechuusa aboo isliminnaan tun dhaloota jechuu beekomsi isii tareefu dhageesse sammuun kitaaba kanaa hareefu dhageesse qaceelfamni isaa akkatti dhageesse arrabbiin ajjeese nagauma na uume yoo kajettu taate garaagarummaan maraataatii fi fayyaa maraataan caljee dalaga waan dalaguuf hin beeku fayyaan waan dalaguuf beeka garaagarummaa maraataatii fi fayyaa beektanii rabbiin haati nagaa fayyaan dalayne nagaa fayyaa si uume nagaa fayyaa si ni dalage nagauma na uume jechi juu jecha gowwaa tahaa ajaa bakka sagaraa sanirraa yaa'e sagaraa reefu sitti ne sana sagaraa reefu sitti mutanarraa yaa'e ajaan isaa maraataa fi fayyaa garaagarummaan maaliin siin jee waan dalagu beekuun dalaguu lachuuf nani qabaa bar hin beekuumi akkanat deebi'a rabbiin waan na uumeef hin beeku jechi juu kun sammuu keessatti ajaansaa achirraa dhufaa beekumsaa mi beekumsaa naa deebisii alhamdulillah tabarakaa rabbi haa godhu tabarakaadhaa rabbi haa godhu